Dhalateef uumameen tokko moo gargari? Uumameen gargar. Dhalateef uumamuu gargari? Garaagarummaa isaa? Dhalata yoo tokko wanta uumamaan jiruu fi garagara nama biratti. Waan uumamaan jiru moo waan uumama dura jiru jechuu barbaadde? Dhalata yoo jedhu natti akka fakkaatutti ta'uu garagara. Sitti fakkaate malee evidensii hin qabdu? Garuu kanatti fakkaatutti akkasi gargari. Tokkoo miti garuu. Tokkoo miti. Hayyee garaagarummaa isaa nuu himi kaa. Yoo tokkoo miti ta'e garaagarummaa isaa himi. Garaagarummaa isaa adda baasee hin beeku ammaa. Garaagarummaa isaa adda baastee hin beektu. Hayyee ani immoo tokko akka ta'e sii mirkaneessu uumamuu fi dhalachuun tokko akka ta'e sii mirkaneessu በምታምነው መጽሐፍ ማለት ነው። በሎጂካል ሳይሆን uumamaan dura jechuun jalqaba waaqayyo lafaa samii uumedha malee dhaalchan jedhu. Ayyee uumamuu ayyee in uumamee lafaaf samaa'iin? Ni uumame malee hin dhalanne. Ni uumame malee hin dhalanne. Hayyee akka inni dhalate yoon si garsiise hoo macaafa kee keessa? Maaliin? Gaarri faa fakkeenyaaf gaarrillee lafaa wajjin lakkaa'amami? Lafaa wajjin yoo ta'e illee. Gaarri dhalatee yoo ittiin beeku. Gaarri kun fakkeenyaaf gaarumti kun ati amma inni uumame jettee yaadda gaarri uumame beekamaadha. Garuu in dhalate kan jedhu yoo macaafa keessaa sii kenne akka dhalachuuf uumamuun tokko ta'e ni amantaa? Lafa jeneraalii yoo jette malee gaara innaa itti fakkeenya dho'iinsa volkaanoo fa'aa uumamuu danda'a gaarreen maaniin kun. No akkasiimi. Gaarumatu uumame gaaruma uumame kanatu ammas hin dhalate. Gaaruma uumame kanatu bakka tokkotti hin dhalate jedha bakka tokkotti immoo in uumame jedha. Si garsiisu? Nan fayyadu yoo agarsiichille. Nan fayyadu? Eekoo maarree waa'een gaara nan fayyadu waa uuma Yesuus irra dubbatte. Kanaafuu uumamuuf dhalachuun tokko kaa. Kanaafuu siin jedhe kaa dhalachuuf uumamuun tokko kaa garaagarummaa hin qabu. Nama ta'ee dhalateedha bakka sanii yoo dubbichille nama ta'ee. Nama ta'ee dhalatee namni dhalatee in uumame tokkuma siin jedhee bar dhalachuuf uumamuun illee tokko eenyu akka dhalatu godhe waan dhalatu sana eenyu akka dhalatu godhe. Cufadhu laaf cufadhu hin banatin. Laaf cufadhu. Uumamaan jira. Miyuutii irra jedhu. Fakkeenyaaf ayyee waa si gaafadha. Uumamaan jira jechuun maal jechuudha? Uumamaan jira jechuun wanta duraanuu yookaan jalqaba irraa yoo kaasee jira jechuudha bakka. Jalqaba qabaannaan uumamaadha. Kan wanni tokko jalqaba irraa kaasee illee haa jiraatu malee jalqaba jedhamnaan uumama qaba. Uumamaa jechuudha. Wanni jalqaba qabu uumama jechuudha. Bakka sanitti waaqayyo jalqabatti lafaan እስካሁን ጊዜ ማለት ነው አጋ አማታ waa ኢየሱስ dubbachaan jiru waa ኢየሱስ dubbanne waa'ee uumamaa irratti jalqaba waaqayyo lafaa Yesuus immoo uumama hunda dura turedha matsaaf. Uumama hunda duratu aaturu malee uumama keessa lakkaa'amnaan uumamu kaa ergadhu sinkee kan jettu kun ergadhu dura haaturu malee dura irra jira jechuudha malee uumama keessa lakkaa'amnaan uumama. Uumaan uumama keessatti lakkaa'amu. Wanni tokko uumama keessatti lakkaa'amnaan dura isaa turu, dura isaa jiraatu, yeroo fedhe isaa jiraatu. Uumama keessa lakkaa'amnaan uumama khalas. Uumama keessa lakkaa'amnaan uumama. Lakkaawamee jiru. Lakkaa'amee jiraami? Lakkaawamee jiru. Yesuus dhalate moo dhalate? Uumama. Dhalate. Dhalate. Eenyu akka dhalatu godhe? Waaqayyottu ilma waaqaa ta'ee dhalate jechuudha. Yaa waaqayyotu akka dhalatu godhe akkasiimi? Hafuura qulqulluu Maariyaamii ergamaa dhufee dubbatee. Ati dhalatte moo hin dhalan? Dhaladhe anaaf Yesuus garuu tokko miti. Eenyu akka dhalattu si godhe ati abbaa fi haadha kee irraa akka dhalattu eenyu si godhe? Ani moo? Haadhaaf abbaa kee irraa akka dhalattu eenyu si godhe? Ani garuu
Eenyu ilaal dura garuu miti kaa itti deebita rakkoon qabu sun fedhii sun ilaal fedhii waan faayidaa qabdu miti otoo lafa buuteeyyuu dhabama taate silaa tisiisa tokko iyyuu qoobsuu hin dandeessu san biraa gali waan fedhaa suni waan ilmoo taatuu miti san fedha rabbiitiin taati malee sun waan takka waan faayidaa qabdu miti amma waan siin jedhe fedha waaqayyo ati waaqayyo akka dhalatu si godhe moo sin goone Waaqayyo waaqayyo akka dhalatu si godheemi garuu ani akka Yesuus kanatti garuu kiisi naa kaawwadhu yeroo tokkotti deebina ila itti deebina siinillee waaqayyotu akka dhalattu si godheemi bara akkasii namni meeqa bar sirii kiyya namni meeqa bar ilmoo argachuuf jedhee waggaa tokko guutuu wal bira ga'ee ilmoo dhaba bar ilmoo dhaba sun fedha waaqayyootiin ala ta'uu hin danda'u wal bira ga'uun haadhaaf abbaa wal bira ga'uun wanni sun namarraa ba'uun sun dhalachuu namaatiif yookaan ammoo uumamuu namaa keessatti ga'ee takka illee hin qabdu fedha waaqayyootiin alatti. Si galee kanaaf jecha waaqayyootu akka dhalannu nu godhe anaaf sillee akka dhalannu kan nu godhe eenyu waaqayyo. Yesuusin akka dhalatu kan godhe eenyu waaqayyo. Dhalachuuf uumamuun gargari tokko garaagarummaa takka hin qabdu. Gaarri in dhalate in uumamellee namni illee in dhalateellee in uumamellee kanaafuu Yesuus Kiristoos eega dhalatee uumameera. 100% bakka araat natti. Qo'ishi ati amma gaafa dhalattu abdiin akkas ta'ee bakka akka Yesuus kanatti raagamtee taate duraan turtee akka Yesuus uumama hunda dura turtee taate hafuura qulqulluu jechuun fedha namaatiin dhalattee miti fedha namaatiin. Egaa fedha namaatiin miti fedha waaqayyootiin dhaladde. Ikkoo fedha namaatiin namni tokko dhalachuu hin danda'u haadhaaf abbaan kiyya abdii arganna jedhanii wal bira hin geenye. Haati abbaa jiisirii arganna jedhanii wal bira hin geenye. Fedha namaatiin miti kan argamne nuti. Fedha waaqayyootiin argamne. Si galee fedha waaqayyooti. Fedha namaatiin yoo argamne ta'e fedha namaatiin namni tokko illee argamuu hin danda'u. Fedha waaqayyootiin namni tokko jiisirii kana argadhee wal bira ga'ee hin jiru. Fedha waaqayyootiin argamte ati. Ikkoo laakoo. Yesuus gaafa dhufee itti argamu inni ilma waaqayyoo guddaa ni ta'a. Uumama hunda dura ture. Hafuura qulqulluun garaachatte garuu anaafati fedhaa fooniiti irraa lanne nutti irraa gamu. Raagamuu yoo jette fakkeenyaaf amma addaan fedha waaqayyootiin argame fedha namaatiin argame fedha namaatiin hin argamne garuu irraa gamu. Isa biyyee irraa tolche ka isa biyyee irraa tolche. Biyyee irraa haa tolchuu dhoqqee irraa haa tolchuu uumamni isaa uumamuma akka barbaadettuu haa tolfamu uumamni uumama bas. Uumama jennaan uumama taanaan akka fedhettuu haa argamu akka fedhettis haa dhufu akka fedhettis haa tolu uumamni uumama kalas. Yesuus immoo addaamillee dura ture. Yesuus addaamillee dura ture. Addaamiin dura ture? Maaliin? Yesuus. Maaliin ture? Yesuus addaamiin dura ture uumama. Waaqayyo ture siin jedhe addaamiin dura maaliin ture maaliin? Amma isaa barreeffamee hin jiru. Dura ture jedha malee qaama saniin ture nama ta'ee ture akkas ta'ee ture hin jedhu barreeffamee hin jiru. Uumama hunda dura ture malee. Ayyee wanni ittiin ture erga hin jirre ayyee dura ture jechuun abdii jechuudha abdiidhaan ture jechuudha. Malee waan biraa. Abdii miti ilma waaqayyoo. Ilma waaqayyoo ta'e. Maal jechuudha ilma waaqayyoo jechuun? Ati ilma waaqayyoo miti? Ati ilma waaqayyooti moo ilma waaqayyoo miti? Ilma waaqayyoo yoo ta'e akka Yesuus isa nitti ka. Oika ati ilma waaqayyooti moo noo isa ayidallam? Ilma waaqayyooti moo miti? Waaqayyooti ka. Bakka khalaas waan biraa maal gootare Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti atis illee ilma waaqayyooti khalaas. Yesuus Kiristoos uumamaadha atillee uumamaadha tokko jechuudha atiif inni garaagarummaan keessan maali yoo jette garaagarummaan keessan Yesuus Kiristoos ergama waaqayyooti waaqayyoo isa ergate ati ammoo ergamaa osoo hin taane isa namni itti ergamu ergamaa miti kana garaagarummaan keessan Yesuus Kiristoos ifatti garaagarummaan qabdan. Ati waan si gaafadhu yeroo ergamaan maaramii dubbatu bakka san dubbicheetta baasee dubbisne hafuura qulqulluun ikkoo maan jedhare ani amma hafuura qulqulluun garaachame. Fedha namaati yookaan fedha fooniitiin dhufee badan akka isaa duraan hin turre natti irraa qabne hafuura qulqulluun hin garaachofnaan.